isiin kun sifaata daa'initti wasafamuu qabu keessaa isa guddaadha. wa huwa al-khuluqu la yatahaqqaqu bighayri al-iltizami bima amara Allah bihi. sifti kun immoo qawlii ni daa'itii fi amalli isaa muwaafaqaa muxaabaqaa qabaachuun yoo namichi ofii isaatii waan itti nama waamu sanatti dura xabbaqu ta'e waan sana shari'aa sana waan ofii isaatii cimsee eegu yoo ta'e darasaan kennadhaa jedha malee kennatu nuun jedhamaa dur amma alhamdulillahi rabbil alamin kennataa jedhamti de amma akka durii miti darasaan kennadhaa ofumaa himu malee kennu hin jiru jedhama dur. kana jechuun jechi isaaniitii fi qawliin isaaniitii fi fi'iliin isaanii muwaafaqaa miti nuun jechuu barbaadaniiti warra akkana jedhan. واجتناب ما نهى الله عنه والبعد أما لا فائدة فيه كان كيست وان فائدة أنك من الرافة فقاتات داعيتي وان جدو سنة حجتي أرقم سيسون وان اتنما وامو سنة وفيساتي رترقمون وان إرانا مدركو سنة وفيساتي رترقمون بربادا دا أربابات معايشة الواقع والتعاطي معه شنفان yeroo wajjiniin deemuu danda'udha daa'iin. daa'ii yeroo wajjiniin deemuu danda'udha jennaa yeroo tokko tokko khaxaatti nama galcha. yeroo wajjin deemuudha innaan ni bari areeda haddatanii surree dheereffatanii deemuutu hin ta'in yeroo wajjin deemuu danda'u jechuun. yeroo akka hadhaa kana carraa argattan diinii keenyaan siyaasan kaddamina siyaasaadhaan diinii keenya kaddamuu yoo dandeessan yeroo wajjin deemuun akkas. minbarii keenya irra dhaabattanii siyaasaa nama biraa ittiin hin kaddamina. garuu siyaasaa keessa carraa teessan argannaan immoo ittiin diinii keenya kaddama. carraa siyaasaa keessa teessanii quba baaftanii haasa'uu fi hojjettanii dubbattanii waa asaruu dandeessan akka hadhaa kana keessatti dargaggeessi keenya carraa kana keessa yoo waliin ijaariin waldaa dhaabbata dargaggoo magaalaa Machaaraa yoo xiqqaate waldaan 4-5 yoo ijaaramin tokko tokko waldaa kana manaajimentii sirreeffatee proposal dambii bulmaataa qopheeffatee ka ittiin hawaasa hogganu ka booddee jiruun kun namaan galu barqilleemsa siyaasaa kun gara itti bubbisu namaan galu yoo kana gochuu dandeesse yeroo wajjin deemuu danda'u jechuun kan malee yeroon sirra deemuu tun ta'in yeroo wajjin deemuu ta'uun gaafa dhiibbaanii fi hacuuccaan dhufusi kofiyyaa fi areeda kee qabattee surree kee qabattee tuma keessa darbachuu danda'u yeroo wajjin deemuun balaa yeroon fidee dhufu akkasin balleessine yeroo wajjin deemuu jechuun haadha khuluqun yaqumu ala darurati ma'ashi da'i ila Allah ta'ala lil waqi bima fihi wa fihi nama yeroo kana keessa jiru wajjin jiraachuu danda'u fatanaa fi musiibaa yeroo fidee dhufu keessas daawaa ofii godhaa baadhachaa keessa jiraachuu danda'uun dirqama da'iiti. daa'ii yoo kanan qabaatiin yoo yeroon amma barbaachisaa miti ol galuu wayya jedhee ol galuu ta'e ardiin biraa immoo kalqiin biraa immoo ardii keenya kana warareeti ogguu yeroo arganne jennee gadi baanu immoo bakka itti gabbaanu dhabna nu jalaa dhumee nu jalaa fixanii jennaani. kanaaf yeroo wajjin deemuu danda'u jechuun daa'iini ammas hawaasa keessa jiru kana keessatti wajjiniin mushaarakaa gochuu danda'u huznii isaanii keessatti farii isaanii keessatti gaddaa fi gammachuu hawaasichaa wajjin qooddachaa wajjiniin keessa ta'u irra isa tokko balaaleffataa isa tokkotti hirmaataa wajjin jiraachuutu hin ta'in wanni hawaasa kana keessa jiru hundi isaayyuu anaafis gahee kootii jedhanii wajjiniin qooddachaa wajjiniin deemuun rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam yaa'udul mariida wayahdurul janaazata akkuma ulamaa'onni keenya hadhatti jiran kan janaazaa namaa dhaqaa isa utuu isaaniin dhagayin du'ee owwaalame jedhellee yoo namichi hobsa dhabaa ta'e dhaqanii taaziyaa godhaa jajjabeessaa sabari ka'i jedhaa isa rakkate fuqaraa faqiira dubbisaa gad jedhanii dhaggeeffachaa fi shakwaasaa irraa hubachaa akkasitti wajjin deemaniiti ummata isaanii irratti waa asaruu danda'an. kanaaf wanni akka kanaa kun daa'ii irratti baay'ee barbaachisaadha. ammoo jahaffaanii fi inni dhumaa addu'aa'u lilmadu'iin warreen daawaatti godhaa jiru kanaaf du'aa'ii kadhachuu baay'isu. maal kadhataaf jennaan sabaata kadhataaf muwaafaqaa kadhataaf isa biratti Allahu akbar jedhee nuti kadhannee deemnu kana qofatu hin ta'in hawaasa masjida keessan keessa jiru yoo halkan irribaa kaatanii carraa salaataa rabbi sin waffaqee rabbi sin jaallatee fuuldura ofii sin dhaabbisaati sana wargattanii hawaasicha keessan isa sin guyyaa ogguu birri masjida jaarraa kennaa jettanii yennaan buuse sana du'aa'ii kadhaa saatii sana rabbiin hawaasa keenya kan nu jalatti eegu yoo bar rabbiin namatti garagalchee bar balaa namatti godhe hawaasuma kana nama isuma nu qubsiisa kan nu buqqisaa beeytanii miti kan nutti hin gafarin malee rabbi nutti hin naqin malee
hawaasicha kanaaf du'aa'ii kadhachuun sabaata kadhachuun qalbii isaa kana akka inni rabbiin tawfiiqa kennuuf akka rabbiin qalbii isaa kan irratti gadhaabut hawaasa kanaaf du'aa'ii kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Ammoo dabalata sifaata daa'ii keessaa daa'iin ilmii qabaachuun barbaachisaadha. Ilmii qabaachuu jechuun akkuma sila jenne ilmiin gosa hedduudhaan fahamamuu danda'ama. Ilmiin gosa hedduu gosti ilmiin qabu keessaa inni sanada beekuu, inni matnii beekuu, inni labzii beekuu akkuma jirutti ta'ee hikmaa beekuudha. Hikmaa nabiyyootaa nuti sila irraa wasafne keessaa waan itti waamaa jiru kan haqiiqaa isaa beekuudha. Haraama ta'uusaa, fokkataa ta'uusaa, rakkisaa ta'uusaa kana beekuunii fi itti nama waamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee sin jalaa fudhu ammas daa'iin alistifaadatu min wasaa'ili zamaan aw min wasaa'ili asr meeshaalee yeroo itti fayyadamuu danda'uun sifaata daa'ii qarooma daa'ii keessaa isa tokko. Meeshaalee yeroo jechuun daa'iin waan qabdanuun yoo waan akkanaa kana bitattanii garee yookaan guruuppii du'aatota godina Harargee lixaa yookaan garee du'aatota magaalaa Machaaraa jettanii yoo kanaan uummattanii kanaan ergaa gurguddaa walitti dabarsuu dandeessu. Biyyi haraamaan hojjetaa jira, maasiyaadhaan hojjetaa jira, wanjala gurguddaadhaan hojjetaa jira biyyi. Nuti daa'iin immoo meeshaalee akka kanaa kanatti fayyadamuu qabna. Baay'ee xiqqoodha. Immoo birrii 10,000 birrii 7,800 bitamuudha. Kana bitannee wasaa'ila akka kanaa kanatti fayyadamee daa'iin asrii keenyaa kun waan akka kanaa kanatti fayyadamee ittiin daawaa gochuu danda'uun baay'ee barbaada. Namni bar quraanaan qaayidaa nuraaniyyaadhaan qaraatee affazaa jirti ijoolleen shamarran. Moobaayilaa nuraaniyyaa qaraatee alii barabaa Bagdaadiyyaa sana qaraateeti ittiin quraana qaraa jira namni. Tafsiira quraanaa ittiin qaraa jira. Nuti hadda bakka neetworkiin jirutti du'aatonni magaalaa kanaa ka godina kanaa wal ijaarree yoo ergaatti walitti daddabarsinu ta'e waa guddaa irraa baruu dandeenya. Yeroo kana ijoolleen keenya waa biraatii itti fayyadamaa jirti. Nutis waan kana itti fayyadamne ergaa keenya kana keessatti baay'ee irraa bu'aa buufachuu qabna. Dhuma irratti as-sabru was-sabaatu fi muwaajahatil mihan. Daawaa kana keessatti gaa musiibaalee garaan namatti dhufuun malaa hobsa baay'ee nama barbaachisaa. Isa sin hobsi ta'ii dabarfattan wallaahi eda baay'ee qalbiin kiyya na fayye. Waadanuu amilee hedduu isaan natti uumame. Sheekh Bashiirii jedhani sheekni hogguu nutti man seenaa isaanii. Bar hogguu magaalaa kana dhufanu kana fakkaatti magaalaan kun jedhanii wasafanii dura mataa keenya keessa nu kaa'an. Achii kaanee gizee dhufne magaalaa agarru immoo eega hayaatuma nama tokko keessatti magaalaan kun akkana jijjiiramu ta'e namni kun hundi akka Umarii fi akka Abubakar jechuudha isaati utu akka Sheekh Bashiiritti hojjete bar biyyi keenya kun fayyaan hin jijjiiramti utu hobsee jedheen taa'ee yaadan immoo. Hayaata nama tokko bar hayaata guutuu miti. Sheekh Bashiir gaafa biyya kana maal waggaa 20 gaanii waan biyya kana kanuma yoo jabaate miti. Jijjiirama umurii nama tokko guutuu utu hin ta'in muraasa keessa jijjiiramni kun eega dhufe maarree shabaabni qeerroo reef lafaa kaa'eeru kun utuu ka'ee hojii jammare gaafa areenninii fi harriin isa qaqqabutti jijjiirama guddaa fidaa jechuudha. Kanaaf hobsaan sabaata irratti qabaachuun musiibaan fitnaan garaagaraa keessaa fi alaa baay'inaan dhufuun mala amma alhamdulillahi rabbil aalamiin iyyoomne jettanii yookaan waa dhabne jettanii hin yaaddayinaa. Inshaallah sagantaa sa'aatii tokko haga asiriitti Sheekh Abdallaa yoo sa'aatii kanarratti dabalanii fayyadamanii sana booddee isinis immoo shuuraa gootanii ergaas gaafiis waan qabdan itti fayyadamtanii magriibaa amma ishaa hedduu sheeknis haasaa dheeraa isinii gochuun mala anutuun shabaaba kophaatti argadhe baay'een ergaatti ma jedhee yaada. Wanni ni akka dhumarratti isinii dhaamu tokko ergaa tokkoon qabaa hadiisa tokkoon sanan wajjiniin qaraana hadiisa tokkittiisan qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi تناقوتا كساب معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما إذت له الدنيا. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في كذا. نبي ربي صلى الله عليه وسلم دنيا كان وسدن كيسة غدان كيسة نغرتني كانوا ما قف دنيا جراني. شيخ كينيا كانت قدوة قرأ تكا دنيا كان فكاتي أسيتنا قدي أسكنا قرأ دونم نجينا تكا كنا قوتي سنقوم سيني بيركوتي شهرم ما مودا بيروا بيكا مودا بيرام الدنيا رت يا نتواني نجلا دي ما روب سيني تنمنين والله والهنا والسانا دوكا دي مغابا سانكا ترساني داوا دي مغاني
abalu uzurii qaba anaddee mu qaba den kaanni kun isin kun maaliif jennaan irraa fayyadamuu fi bu'aarraa ilmi irraa ammallee hin quufamne ilmi isaanii rabbiin umurii isaanii nuuf dheeressuun wanni kana isiniin jedheebi biyya keenya keessa maaltu jira jennaan caamsaan jabaasaa jira booranaa baalee gammoojjii gujii keessa wallaggaan keessa balaan gurguddaasaa jira ammoo ijoolleen keenya warri isin beeytanu ka masjida minxaafa silaanuu bittu ka madrasaa nuu jaartu sadaqaa hojjattee biyya ofii gargaaruudhaa maatii ofii gargaaruudhaa biyyaa baatee lifaafaa uffachaa jirti qullaasii paantiidhaan simmintoorra ciisaa jirti amma ijoollee kana irraanfachuu qabnaa jara keenya utuu isiin nagaa taate minxaafii bitii nu ergi jenna mana madrasaa nu gargaari jenna ijoollee kanatti jeema waggaa utuu boosuu waggaa keessa kana irraanfachuu qabnaa ijoollee kana rabbiin ijoollee kana rabbiin farajaa fiduuf akkuma kana warra gujii warra baalee warra boolanaa barii nama kaleessa sheekni nutti hime nama tokkicha ka horii 300 ol qabu irraa dhumtee jennaan hin maraataa laataa jedhamee namichi sossobamee taa'aa jiru fa'i jiraa nu jedhame dingata maraataa laataa jedhame ajaa'ibaan nuti maashina lafa keessaa bishaan nuuf hidhuun qabnu lafa qoteetuma bar ummanni keenya ummatuma rabbiin keenya kunis rabbii raamataati araba tokkotu akka jettee nu jedhani qaallechi tokko aboo makiina hagam qabdu qonna akkamitti jiraattu isin jennaani lakkiin waan akkanaa kanan qabnu jedheeni nu jedhan hajii imaam jedhan ijaarsi ofumaam natti mani maal malee qonneeti lafa kana qonnee achumaan teenya maal eegu rooba eeyna roobni buunaan achumaan sanyiitti darbanneeti gaafa ammoo aduun dhufee caame immoo haamannee calleeffannaa jedheeni jedhan sila akkuma kana jennaan hay ibiyya keessanitti rabbitti isin gabbaraa jira moo amma isintu rabbiin gabbaraa jira naan jedheen maal keessa rabbiin barumaaf isin gabbaraa jira isatti isin kaddamaa jira moo amma isintu rabbiin gabbaraa jira naan jedheen bar miskiinummaan nuti kanatti jiru utuu caamsaan gaafa isin callaa darbattanu caamsaan irraa caame caamsaatu walitti fufee barka warra gujii booranaa kun ka warra baalee bahaa kun warra akkana balaan ummanni silaa nama gargaaru harka namaa eeggata jechuun ummanni walloo ajaa'iba rabbii dhageessanii warra gara biraatii buqqa'e gargaaranii ka'anii warri isaanaan warri raayyaa warri waldaa jennaan wallahi markaza jaraa mana barumsa islaamaa salaam timirti beet jennaan wallahi ofii kiyyaafan dhaqee ilaale aayiskuulii jaraa keessa laaptooppii 31 ofii kiyyaafan lakkaa keessa galee ilaale dirijitii kana ummata qabu ummata islaamaa salaam timirti beet deeme biyya biraa gargaarutu warra buqqa'e gargaaree ka'ee ajaa'ibaa guyyaa gabaabaa keessa immoo sharaadhuma jara sana jalatti gargaara keessatti dhufee innis wajjin bira taa'ee gargaaran akkana kun addunyaan isa buqqa'ee gargaaranii ka'anii buqqaanii dhaqanii bira taa'anii wajjin walitti gargaaraman dunyaan akkasi waan keessa jirru kan kuma qabnu waan ta'eef sa'aatii ammaa kana nagaan bullee aafiyaa qabaannee qursii keenya guyyaa quutii keenya guyyaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhan sana qabaannee biyya keenya keessa nagaan jiraannaan ni'imaa xiqqoon seenaa duniyaa walitti qabameera yaadadhaa obboleewwan keenya yaadadhaa ijoollee keenya biyya araatti siqaayii keessa balaa keessa rakkina keessa jiran kanas yaadadhaa obboleewwan keenya bakka jiran yaadadhaa gargaarsa illee akka majlisaattis ta'e akka biyyoomaatti illee gargaaraa jedhame kanas gargaaraa sadaqaa kanaan balaa ofirraa deebisuun baay'ee barbaachisaadha akkuma jedhe gaa maalumaatan kun aannachaa jira koorsiin asirratti geggeeffame leenjiin asii kuni nu'ii fi muuxannoodha ganaa gujii geessina gujii wallaggaan shawaan maaliif geessine ennaan biyyi sun immoo soddootii keenyaan marfamee jira warra soddootii quba qabdu miti warra soddootii yoo baarii gamacee nu arrabsa yoo as dhayne immoo yogguu caamsaan nutti bu'e qamadiidhaan nutti fiiga nu gowwoomsa gamacee warra banurratti dhedheerata as dhufu lafa nutti dhiphisa nama beela'ee gaggabee kufe qamadiidhaan itti fiigee kana teeraa dura buusee waa biraatiin ummata akkasiitiin marfamanii jiru ummanni kun waan ta'eef warra akkasii sanattis sheekni keenya birmataa jiru itti birmachaa jirra rabbii walumaan nu haa milkeessu maalumaata keenya inshaallah waan hafee nuti isinirraa barumsa fudhachuudha malee kan nu dhufne barumsa isinii fiduu miti nama walumaan milkaa'u fi walumaan fayyadamu rabbiin nu haa taasisu haxaa kiyya as keessatti agartan hundisaayyuu qabeenyaa kiyya anaaf haxaan koo isin biratti hafuusaan barbaadu karaa argattanii naa darbadhaa kan kooti anaa qabeenyaati isin biratti naa hafuunsaa immoo ana miti isin balleessa irrayyuu waa namaati haqa namaati haxaan irraa harxee anaa kan kooti isin biratti kan teenye naaf darbattanii bakka argattanitti sagantaanii isin irra guddaa nu caalaa
yeroo wal argartan kana carraa kanaan argitan walirraa fayyadamuudhaaf gaabii wal gaafachuudhaaf waa walitti odeessuudhaaf rakkoo mushkilaa naannoo jiru walii godhachuudhaaf isintu yeroo dheeraatti fayyadamuu barbaachisa waan ta'eef Sheekh Abdallaan sa'aatii isaanii dheeraatti fayyadamanii kaanennaan asraa booddee afuura baafachaa sa'aatii walitti fayyadamtanii ennaan magriibaa ishaa hedduu immoo inshaAllah sheekni yoo ergaan biraa jiraate isinii dabarsu an kan koo kanuma irratti dhaabbadheera rabbi warra waliin fayyadamu rabbi nu haa taasisu haadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. إيجا وانتوني إسان أسيخا سكون ورقة خنا يا رب جي بروكوبي له أكيسني كوبا وغني سني برابسنا كوبي له زنجر تنس موضوع عنا إن شاء الله خا شيني شيء عبد الله رتي برمس نخنن بوده حقوقته سني برابسنا إسي زنجر جولا خنيسي وانتي شيء نم مسلينجيو لو كني شيء غاي سلينجلين أسكيزت خطأ هو أجرتن تليفون أخي برباداتي نبرتي تو بقولتي جرت بكذا نانجا نافك بينيا جان نسيبره يوم نسيبر ليزا نسينيكله مما أكاس يجونا فكاد يجي شيء بدا أكاسني الله أكبر الله أكبر إيجا أسكيزتي نفيزتي خان أرجمان بولشا منامري مسلموتا بودين هرنجيها خلتها شيخ خينيا شيخ محمد عبد الرحمن الزراني خراديرا خنا ديماني الرجل خنا دفاني أكيسني والأرجاني بي أكيسني في سبرتان سامبرتان إن شاء الله ستسانا خيرا فليتفضل مشكورا ومأجورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربي ولك راتب وترب العالمين. وتخيل أن تكون لك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربي لك الراتب وترب العالمين. لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد ربنا مريض كرد وجرب من دور العالمين. أرجع كنا مريض وانتم فخير جد ولا ما ولا كل عبد نعم شيء سبحان جزاه الله خيرا والجنة كان رجع وكيدني نعم جزاكم الله خيرا في الجنة شيء كان كنا قصة درسنا كده يعني جد يعني لجوا وزير ولا تلك الأمور بدون نموذج فالله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ربك سبحانه وتعالى أمر بيتو قالوا لك أبي سوداء تجي تسمي سوداء تقول ابن مافوق تقول لا مطول ولا أبوتي كينيا ركوا من خير الأمين كعمتنا مجاني أرى يروى كنا كانوا ورقوا هذا بلدتي كانوا ورقوا مطلوب جدا مطلوب الحمد لله رب العالمين ما خلنا كنا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك شيخ كنا نقول هذا يوم هذا عادي خان شهادة تفهم شهادة مشرفان بقاته وذا كله تبني مدينة كاني ما طلع وحاكم هو يزن شهادة مشرفان هو يزن واحد أخير تبني يوم هذا تبني وذا تقول فلاريس أبودي كندور لا يكمل أكمل ودور هذه ركون تبني نميك الرخاص جدا خير مستوى ما ميتا تتاخير ما تو والبلد تقرأ وجاهد فريد كثيرا جدا الحمد لله في البلاد اليوم الماضي نقطة كامل الإسلام بعنا رخان كمان هم جانكنا بعنا رخان المرء كمان رخاني أبو بعد تقولي تقول تو كم جنا على إذا نسيت أستاذ جدا نعم ترى البلد تسمع ميكا إذا جاهز فريد nanti akan jadi akan yang anak kau mau tanya berjalan dan berjalan dan nama tu ada kerja juga bisa itu nanti kan ada orang yang mau buat amma tu kau dirku mana mahal dan di tulan kamu akan soal itu kau barang apa ya dengan tu
جنا الرجل كل خير يتجب الحمد لله لكن الحمد لله جيزه هذا أرى هيرو أركان ترى تيودر وان ربي لا ربا أمانة هي تقول رجاء بتمنو تريس أمانتك ربي لا رانك أنو وجيزه ولد أبدا والمريض عندهم بكا أكمل تدين كلام يعني بكا كذا أكمل والجر جارا أكمل تدين كلام والجر جارا يعني نمانو ربي بيا منه أكمل نوشيا من كرفا يا منه كم غرسني mulama gurgudda barkabilat biyya manne golu anadum kono wangu do takai khanaw arkon turre chore mudra arkon turre alhamdulillah rabbil alamin rabbi tuwaidu amin ana huwa arkan lana khayat yo tindalaki rabbil alamin rabbi warbat na pore rabbil alamin baad rabbil alamin ka rabbil alamin wal gani tawli mudra rabbil alamin kai tamliki rabbil alamin وبين كده كما شيء من كانت ربو خير جراني وتمام ربو خير الحمد لله أقبل حديث الرسول إن ذكرت عليه الصلاة والسلام من أصبح مؤمنا معافا في جسده آمنا في سربه وعنده قوت يومه كأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها كما قال عليه الصلاة والسلام جاء الرسول عليه الصلاة والسلام نجا جراني ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕವರಲಾತಿ ಯಾಮೆ ಅದತ್ತಮ್ಮ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಮಾನ್ ರಕ್ಕೋ ಹೆದ್ದು ಇಮನ್ ರಕ್ಕೋ ತನಕ ಒಳಗ ರಕ್ಕೋ ಹೆದ್ದು ಇಮದೆ ಖಬಿರ ಮಾ ಜಲಿಸನ್ ವರಿ ಬಿರಾ ಕಬೆಂಜಾ ಅರಿಮನೆ ಕಬೆಂಜಾ ಬಿರಾಗು ಬದೆ ಮನೆ ಅಮಂತಿ ತಾನೆ ಜೋಂತು ಕಮನೆ ಪ್ರತಿ ಬಕ್ಕಮರ ಮರ ಮನೆ ಮುಖಾನೆ ನಮಿ ನುಗ್ರೆ ಆಪಜೋರ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ ಅಗರ್ರೆ ಮದ್ರಲ ಅಗರ್ರೆ वर बिरान पर आपते कमती अंक तो कोनु करना वहां बिरान में चीज का जनानी तथा जारी करते मतलब अंदर में अंदर रोटी में तरह वरत का दावरी जबरे जिला आपको हेतु मदद नमदिनो वो कथा जनानी خلاص ان شاء الله بربي درجه وانا بربي جرح ربنا على خصوص يا رب نقول لك يا رب بس يا رب نجاح رب لك هذه خلينا نعمل كلام من هذه ربنا بيزيد من وراء يا رب وخليك رب وراء رب وراء تقول ورا كذا كذا رب وراء وكم ورا ورا رب وراء رب لا نقطع وكم ورا كم إن شاء الله من وراء تبوت ولكن لك وجه أرجع لك تسوسو إن شاء الله أقدر في اليوم هذي مخيلات البدس من الجنة بلا ما سينلي زين مخيلات البدس كل كل الجنة كم أرجع لك أرجع بعد كم سنتين بس ذاك سنة منه يوم كباب تبوت أما تروي في النهاية وكم ورا في النهاية إن شاء الله تسوسو إننا ورا لقى إنجاز ليس بأركان هذه تخبر في العالم ربنا عامل كيس وبريء كينا ربي عامل كيس وكذا ربي لكم عباس ربي ربنا عارك ربنا ربنا مبارك عليك لكن ربي لقى خلنا ربنا عامل كيس كم ربنا خايفنا ولا ربنا خايفنا ولا بس يزور البلاور كم ربنا ما تروح البلاور ربنا إن شاء الله ولي أكنا ذنما مالي يعني هذه أكبر من أنك يتعيد وتوجه تطهر يجوم ياده إن شاء الله ولا هو تقول كم أنك تقوله ولا ما خلينا نعمله وكذا كان يجي رب العالمين نعم إن شاء الله والجبيزنا والجنا أرسلنا يوم أركضنا تبياتو كمنا يوم هذا يوم يرجع ربنا فتا ورا أمانة البكان كورا نعوض ربنا عمل كيس وجينا نترى ورا رب جدا نعم رفعنا التنين ورا التنين وجينا التنين هذا وجينا ربنا عمل كيس ربنا عمل كيس ربنا عمل كيس ربنا عمل كيس يا رب عمل كيس يا رب عمل كيس يا رب عمل كيس يا رب عمل كيس رب ربنا عمل ربنا عمل كذا رب عمل كذا رب عمل يا رب ورد لما يرى بقاسم ورب يبقاسم ورب يبقاسم رب يبقاسم ورب يبقاسم جنيك بقاسم جوت إسلام نيكات بقايا فتحلا فتحي على جهان ورا كذي نو بقاسم إسلام وده رب يبقاسم ثاني تعليمس يا رب ثاني تعليمس يا رب ثاني تعليمس يا رب ثاني تعليمس نورا نمبر بعد كذا رب ثاني نمبر ما إسلام ولا رب تعليمس نورا نمبر بعد كذا رب ثاني تعليمس إسلام ولا فان تعليمس رب ولا فان تعليمس يا رب يا الله يا رب يا الله يا عزيز يا كريم يا حكيم يا عزيز يا حكيم يا رب الدين يا رب العالم وكيف أنت تملك يا رب العالم وكيف أنت على رحمه وأنت رب المنافسين وأنت
له أجر مكان دور براية إفرام كيس شيكا كيدو درب سم درب عمل كيس شيكا كيدو خراب خراب بودي ودي مشاعري كلام شيكا دراسة سمداو رب عمل كيس رب عمل كيس إذا رب عملوا إذا عملوا إذا رب وارث إذا رب وارث إذا عمل كيس يا عمل كيس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. شيخ خيرنا أمير خيرنا دعيب ما تنزل ربنا عافيه كل إنسان تبي حارو ربنا عبده كل بركات ربنا عبده في وكيس ربنا تسيسو وتيسنا ما دام سيسالي خنا فلا ربنا عتاسسو أما قا خلتينا جما سجنتا شيخ عبد الله موضوع نسائي برقايا وكيس سينادا موضوع أخلاق داعيات اللي نكملي ورقان اللي بريزني كمالي ادو غانم نے شیکنی مونی وان خطر رتنا قلبی بولتی دورا دگی فتاتی بودر روکو گتے سن نمل انجیل به کوفا برامل مدینا ولگیسو ہنگل انجیل عدد نمل انجیل به سن کوچی گلگل سری برا اما ابو دگی فتا گلگل مو ردری کوت کاپی گونے والی سنگو اکسی میں اما ابو دگی بچادا بودر کوتن أكما سنتو بواي عقيدات كباچو دنده بودون نساني بندادا فليتفضل شيخنا مأجورا ومشكورا ومأجورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kacharji na kamu tici sisi negai biba. Siya. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الشيوخ أيها الدعاة أيها الأئمة أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Emirkan dadhabdanillee dhiifamaa wajjiin warrichiga alaa sun bar waan dhaga'u wata kadhagaan jiran warri barandaa kana jala jiruu fi warri gamaa sun qaamuma jiran malee humaa dhaga'utti hin jiran. Osoo seenanii gaariga amma takka dafirraa godhaniimi osoo seenanii haalaan bareedduudha. إن شاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا في سن اللي قومتين ربنا فابلس قومتين ربنا فابلس أفان اللي ربين والنها فامسيس وروان جو كان
وللرافهم ربنا عطايسو أنا في سن الله إخلاص ربنا فاكن إخلاص ربنا فاكن نمني خم الكون إخلاصاني إخلاص ربنا فاكن أكون بك مغا سجنتان تيا وهي عقيداتي في فرقاتي فرقانس عقيد مرة هاتو ملكة سارة موضوع كيانتين الدين سنة وهي دعوة رتيتي فرده والقبسيسات من إن شاء الله أنقرب بنا لافس سنف دبرسا ورقاتنا جرجرانين الكنوما قمان شاعر راقل بودا ببرئيسي أمني كينيا قاوان حركتي قابته وإجالة لكنا فتجئتي تا أسن نمتي منتوني غرد أويتيتو ملافبو نسني ملتي يو أمو ورقارتي وكتبنيف تا غرا أويتيسون ورقارتي والالوف أيه ولينغلو نخجي لما kanjuu waraqaarratti waa anguma sa'aati ishee eegan galenga sa'a torba kana babarreessee tuma nilleen qulqulleessine waan biraatti shaakalaa turre dhufne akkuma reefu shee maamasaaniin ju'u dhiifamaa wajjiin sheekin keenya ulamaawota keenya asirratti hir'ina waan gartan nu sirreessitanii fudhannee sirreeffatuuf gaariidha insha Allah hanguma beeynu wal barsiifna wal yaadachiifna jenneeti malee walirra beeyna jechuudha fi miti kanaaf insha Allah yaroon salaataalleen gayaati jirti oguu mawdu'a kana seene addamuruun fedhu isii silaa salaata boodatti deebi'ee saniin dura sagantaa gabaabdu takka walii wajjiin hiwaara yookaan shuuraa goonee hin fedha akkam jettan daqiiqaan gabaaba yoon itti seene salaataan namura waan ta'eef gaariin ta'u woomareefu sheen keenya akka waliigalaatitti nuuf irraa haasawaa turan mushkilaa nu keessatti argamtee jirtu waliin hiwaara goona hanga azaanni gayu akka irratti dalaynuuf dhugumatti waa'een amma deemamaa jirtu waa'ee hawaasummaadhaarraa jechuu kiyya waa'ee hawaasummaa shari'aan islaamaatis akkasuma aadaan duraan nuti qabnus barmaatiilee yookaan rakkoo maatiidhaa keessatti waan jiru waliin haasofna je'eeti sagantaa tanatti seenu kanaaf sunis maali jennu waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti akkamitti gurbaan tokkoo fi intalti takka yeroo ammaa tanaa wal fuudhaa jira naannoo kanan beeku naannoo irra hedduu keessatti ogguuniif hin argu akka duraan aadaa baratamteeti osoo hin ta'in akka shari'aa osoo hin ta'in akka amma baatee irratti deemamaa jirti amma baateen tuni gaafa dargiidhaati dhufte gaafa isiin dhufteen beekaa naannoo Harargee bahaa kanatti ifnaa qabii jechuudhaan dhufte ifnaa qabiin tuni ona nooleerraa gara ona alaa kanatti as seente dubartiin heerumtees ta dubraatiis dhuftee kan jaarsa qabus jaartiin qabnes dardaras ka fuudhees ifnaa qabi jettee ooruu bira oolte galgala manumatti galfatee nama tokko as yaamee nikaa godhata ganduma keessa ifnaa qabii jaaniin maqaa baasan gaafa sanirraa kaatee hanga ammaatitti afaan jijjiirrachaatuma dhufte duraan namni fuudhu manatti manguddoo ergatee mana warran talaatitti manguddoo ergatee manguddoon dhayxee warri lamaa wallaallatee guduunfaa walirraa hiikanii walitti heerumsiisan kana maddiidhaan buttaadhaatutu jira dardarri intala takka qabee butee bakka sargiitti isaa taatu karaa bakka isiin horii tiisitus lagatti isin deemtus butee fuudhee tumee deemmataan buttaa jaan buttaan suni namni akkasitti bute suni seera qaba
waan irraa fuudhaniitu jira gaafa mantala kennaniif jecha adaba qaba. Ka karaa nagayaatiin dhufe malee yakka qaba. Amma immoo yeroo ammaa tana buttaan sunis ni jijjiiramte, cabsaan jaan sunis ni haftee matumaanuu manguddoon kaatee mana intalaa dhaquunis ni haftee ijoolleen alumatti wal haasoyteetuma jala deemaa taja'amtu. Ni jirti moo hin jirtu beektan? Jala deemaan tuni dur ni jirti? Buttaadhaa jira de. Buttaan sun amma ni jirti? Amma hin jirtu. Jala deemaa jaaniit ijoolleen tun wal tuyxee wal hin tuyxnee namni adda baafatu sin jiru. Warri silaa gartee gaadidus eega isin jala deemte gurbaa san jaalatanis warra san jaalatanis jibbanis itti nikaa godhan. Jala deemaa tana keessatti rakkoo akkamtuutu jira jennee mee waliin shuuraa goona. Ammas ganduma keessatti ijoollee waliin turti. Ta tamaariitis haa taatu, ta barataan jireenis haa taatu waliin turtee wal ulfeessiti. Intalti eega ulfirraa mul'atee gurbaa abaluu akkana na godhe jettee himatti. Oguu himatte kaanii dhaqanii sattaraa waan ja'am takkaatutu jira. Nikaa irra buusan intala garaa qabdu tana. Intala garaa qabdu ta bishaan haraam ilmoo diqaalaa ja'amtu garaa qabdu nikaa godhuun hoo akkami shari'aa islaamaatti aadaa Oromoo aslii duraanii sanitti ogguun ifti biniidha. Kan sadaffaa jaarsaa wajjin ogguunii fi wallolti. Magaalaa tanaattis haa taatu, baadiyyaa tanaas haa taatu, aanaa kanatti aanus haa taatu, asumaa fi asitti aanuma lamaan kanatti deemtee dhayitee qaadii biraa heerumtee abbaan duraan nikaarraa qabu sun ogguu dhagahe qaadii bira dhuftee waraqaa fudhattee qaadiin akkamii waraqaa kennaaf? Baatii achi dheeresseeti waraqaa irratti katabee kennaaf jechaadha. Ogguu namichi sun dhufa ammoo isiin heerumtee jirti beekan. Faskiin fudhadhee jettee waraqaa qaadii san itti garsiifti jechaadha. Tammaas akkanuma lafaa kaatee qaadii bira dhayitee arruma faskii fudhattee galgaluma kana heerumtuutu jira jechuudha. Akkasumammaas niin fuudha jee gurbaan naanneeffataa nikaa namaa qabdii jecha ogguuniif dhagaan achi dhaqee ka warra isaa manguddoon warra isiidhaa dhaqan manguddoon isi jirti kun waraqaa adiirraa fuudhuufi bira dhaqa jecha qaadii bira. Qaadiin akka waan baatii 2-3 dura godheefi waraqaa kennaaf. Waraqaan ogguudha nikaa godhan. Shari'aan akkam jettii bakka tanarratti? Bishaan haraam ka ilmoo haraam garaa jiru diqaalaa garaa jiru sanarratti ka nikaa godhu numa kana sheekkee numa kana imaammee numa kana jecha dura firraa hin qoradhaa wanni kanaatun biyya tana ni jirti moo hin jirtu? Yoo hin jiraanne asumatti hin dhiifadhee mawdu'aan irraa deebi'etti deebi'e jechuuf hin jaa. Ni jirti moo hin jirtu? Mee namni ni jirti jettan harka baasame. Akkamitti ilaaltan hayyee waan kana mee akkamitti ilaaltan sirriidha jettaniituma moo sirrii miti jettanii ilaaltan? Callisanii yaadu isin hanga kanaa jemelee gadiin tun callifte sirrii moo sirrii miti? Mee warri sirrii miti jettan? Harkan baasu kam namni gariin sirriidha warra juututu jira. Hayammee warri sirriidha jettan mee harka baasa warri sirrii jettan? Warri sirriidha jettan akkimmatti jedhamu kuni sirrii warri jettan harka baasa. Yoo haalee warran talaa dhayne gabbara nu gaafatanii dandeessisaa nu gaafatanii qarshii 20, 30, 50 nu gaafatanii sirri jetteen mee ol ka'ii nuu ibsi sirri hayyee adda sii baatee boo sagaleen tun gadii tanatti adda baatee jirti hin dhageenye aayee amma fakkeenyaaf jala deemaan
ogguu taate ijoolleen sun tam sirri eenyu maqaan isaa akkas jala deemaa ogguuni fi jaame jala deemaa ogguuni fi jaame jala deemaan kuni maali inni maal keessa gala buttaa keessa gala moo jala deemaan tun aadaa maaliiti isin jala deemaan tun Somaalee keessaa ol dhufte jala deemaan kun akka shari'aa islaamaatitti maal jaamee ilaalama jala deemaan kun ni taha laa yakhluwanna rajulun bimra'atin gurbaan tokko intala takkaan kophaan bahinii shariidhaa turaan dhorgee mire laa tusaafir ilmar'ata masiirata yawmin wa laylatin وفي رواية مسيرة ليلة وفي رواية مسيرة يوم وليلة وفي رواية 3 أيام غيان سديس هل كان تقوس غيان تقوف هل كان نيس أورغا لا يخلون رجل بامرأة قربان تكون ثلاثة كان قبام بهني نيس أورغا قبام بهون أورغا مور أورغا ميت العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناه البطش ijji zinaa gooti zinaan ijaa laalu harki zinaa godha zinaan harkaa tuqu wallisaanu yazni arrabni zinaa godha wazinaahu annutqu itti dubbatu waa'isan wajjin haasa'udha warrijlu tazni miililiis zinaa gooti wazinaahu almashyu ilayhi gara waan zinaa sanitti deemuudha ijjinis yoo laalte zinaa gooti gurrinis yoo dhaggeeffatte zinaa gooti harkinis zinaa godha qaamni kee hundinuu zinaa godha walqalbu tahwi qalbiin ni hawwiti walfarju tusaddiqu waan humniti sun hundi irratti walii galtee marii goote qaamni saalaa ni dhugoomsaa je intala takka laaltee laallatuun ni jira akkatti laallattuu qabda tuttuutee qaqqabattee kophaa baatee ni laallattamu laallattu akka shari'aan itti jette sanitti intala tana haasofsiifattee mari'achiiftee irraafittee kaatee deemuuni maaltuutu si hayyame intala nama jala deemte maas saahibummaan namicha kanaa waliin turuun sidhaa beekamaadha maas beekamoo beekamaa miti akkanumatti ol kaatee nama hin beekne tokko jala ni deemti hin deemtu ijoollee waliin deemte tana waltuquu isaaniitii fi waltuquu dhabuu isaanii osoo hin qulqulleessinetti nikaan godhamuun kunoo maali nuti ka sheekkenii ka imaammenii ka waan akkanaa kana nikaa godhu hoo maal intala garaa qabdu osoo gadaameessaa isiin qulqulleessin nikaa ogguuni fi goone bishaan sun kanuma kasaa haa ta'u kan namicha fuudhuu deemu sanii yookaan kan nama biraa haa ta'u kanuma isaa yoo ta'eehu ni alaaleessaa fi nikaan boodaan gooneef kun ni alaaleessaa fi maaliif rasuulli alayhi salaatu wassalaam warra booji'ame dhalaa kaafiraa ta booji'amte akkuma booji'amte saniin itti ni fayyadamanii haga kamitti haga heeydiin itti dhuftee garan qulqullaa'utti bishaan duraanii sanirraa hin tuqan jecha tanuma silaa boojuudhaan mimmaa malakata imaanukumiin isaanii halaaleeffamtu kana hin tuqanii jecha kanaaf bishaan zinaadhaa kanarratti nikaa ogguuni fi goote ati ka sheekaa dilii akkamtu sitti dhaqqabu jira maal facaasutti jirta zinaa facaasu jirta moo waan gaariidha facaasu jirta bakka tanattis mee haa mari'annu jechuu barbaadeeti bishaan suni mucaan sun bar mucaan nikaa dura bishaan isaa ilmoo ta'e sun yoo dhalate namicha kanaan hin yaamamu akka shari'aa islaamaatitti
isa sindal inni ni sindal hada san qofa dala hada san qofa tu isa dala male nikan godhame kuni bishaan san booda itti dhufere kanarratti lakki isa dala hin dalu ilmoosati miti sheekkenni asii wal ga'e mire wal gaafannee murteessuun nurraa barbaachise jecha intala nama jala deemte tatu qamte taatus tatu qamuu dhabdu taatus osoo addan baafanne nikaa hogguu goone shar'ii godhu jira beekadhu jala deemaa kana shar'ii nu godhaa jira zinaa dalagamtees beekamtii nuutu kennaafi jire jecha osoo nuti sheekkeen kadin nu taate abbaanis nikaan godhu manguddoonis nikaan gootu kanarratti mee hanga salaanni gahu nam tokko lamarraa yaada fudhadhe yaanni nin fudhadhu lakki sirriidha bishaan garaa jiru sanis gubbaayyoo nikaa goone ni alaaleysa bishaan sun kasaa godha intala nama jala deemtee tuqamtees osoo dambaafne osoo qulqulleessinetti nikaa godhu ni jira waa takkallee ijoollee waliin deemtu mana namaa geeysanii ni kaaya achi kasit dhufee gartee manguddoo ergata huma takka ijoolleen tu waliin tuytu akka waliin tuynees abdii qabna nikaan sayya waa takkallee hu nama juu qofaan barbaade rasala dura carraa isinii kenna ayya sagale ho kanniif haa dhaga'anii kaa namni ho maal ni deebi'amma wanni bakka takkatti dhaamte saniitu juuyyoo fi midhaan bichaan addan baya dargaggoo jira tawajjiyaa hiriyaan gurbaa irra akkana godhu dargaggootu hiriyaan gurbaa jira hanga gartee fuuni kun gaa'illi ijoollee garritti bira jirti akka naannoo keenyatti immoo aaduma taatee wal lafa saniitu tasanii hangasin irraa argeen deema kophaan baane bira jirti jechuudha hayyee ka biraa kan biraa ni taha jennu sarraa ni taha irratti walii gallee asii baana hin ta'u juus hin ta'u jennee murteessinee asii baanaa beeka jala deemaan tunuu ni jirti moo hin jirtu akka shari'aatittis akka aadaatti naa deebise ma inni akka shari'aatitti ni jirti moo hin jirtu sheekkenni asii wal ga'e mire har'a guyyaa kana yoo murteeffanne guyyaa nuti murteessinu hin jiru itti naa geessite maayikii akkatti gabbaafadhaa dubbadhaa ofirraa agarsiisa ni jirti fi jirtu osoo hin ta'in ni jirti jechuudha deemuu fi osoo hin ta'in akkuma immoo pooliisii biyya tokko achii dubbatetti wanni waan kana lafa qabsiise abboota tuuraati amma fakkeenyaaf haateellee anamma mataa kiyya sadii fuudhuu hin dandeessu maluti as gaditti karaa iddoo jannataa jennee as gadi sadii fuudhee sadeeniin fuudhee numaan deemeen akka dhabe maalitti qofina mudannoo itti mudannootu rakkoo amma sheekadha egaa sheeka ta'e beekuma osoo sheekan ta'e sheekummaan imaama eeganan jedhe eegaan ammaan talaan afkamuu baasee waaniin bahee as bahee sheeka ta'e jarsummaas hin deemne guyyuma keessa nama dhabdee biyyi boo eega quraana beekte gaabbee fi nama qaraasisa boo ol seeni karabbi godhe jaaniitumaan ol seeni amma hoggaan namni na duuba ahmiin jee nama rakkadde dubbiin tun booda namni wayna gaafata sheeka ja'ani akkamiin taha jee ta'ee sheenaamatu seen jennee imaama magaalaa gaafa nuti beekanii isa bira dhaqeefirraa ka'ee boo arba'ina nattiin dubbiin jabdu hutubaas qaaf jeetuma usee kadii takkaniifin guyyaa imaama teessa dura yaqabee godhee ture amma idduu tanaan fuudhe sadii numaan deemaan qaba yoo ati intalan akkannaa jettee dhayte nuti laal
قافكنا وانا كنا نقولني والنساء مر جاني خانة كيتان كاسا انت لماس ورا ويا كما لك هوري الدوم باس حنام بربادل أتلينا قرطان سينا منك وري ما قرطا فرماتا جباتا جاني تام فرماتا جباتا أما هرابي ودول بيقوتين تبودا خكزت كفير ميك أما جانتي تناول يقولون دتم المدرسة برسيسو سيني غربي تيساتي نما سنبودا ناس برسيسي أما تفسيرا سأرتي كتاب أرك وامتري أفرمتنا إن في تيجي نانكل لك جنام بروتا يفتين بيغم والله جنام بروتا أما ما ترى شيء نوشي مصطفى خيرنا إتي جالكم لك أكاسيتي أما درسوماني نمبر سيسو أما قرآناس وقا سجل همان تكي كراس سيدو جنتا سيكيسا تايت نمبر سيسو جل أما درسا شيء مصطفى تركبيتي مجلسة خدمونا واي مجلسة تنقام شيخ مكان قجبيش أما لي قجل يقولوا إبسالي لجيسني شيخ جمال خانم ردوف اللي سر أنا كي نكاد كيسة دي مقبسيسو قبل جنات سنس سينيتي أنا ما دلقات جيتاني أكاسيت المدرسات اللي هي طول شجرة أنا مكمل معوني تكبرنا في كيسي أنجلي هنا دراسات ما نكرا سهدو كإمامة هي مبيسلا جلوس هدو جل كنافو كنافو أما نجاح دراسات نمان سلامة أو أنت لا تناول جولي قالوا تدم الشيخ هذا أبغى نهان كتامي جت أكيس أما نيفو كميتا أما كيجا يتلاتن وليجن يوندك يكنن ميكامينتا وكرافي كودي ديني هراتي مين دكابي هاتوان هنگنگي نتاتي يكو متسنيتي فرمادا جباتا تجنيت أكسمت بيجي لا كمتو هانا حواسم ما وجه ولي مخم أما وين دينزا من جد هنا فما أما راجل كمنيجا دعاء دعوة ما بفجر كتن كنان يوكسين نمو غلي خبير حتى تم جاني كنا ما سنتجد خبير حتى تم هو شيخ أمري إسا جبو نتجابنا جاني إمام ما ورفي بيام جاني أكترم شيء أبن فنتجمع كبوس ساني لا كسيجا مني وان كان أسد جاري أكي إمام مني في أما إزين أكما كا أمير بيات أمانة وادا ولي قال إمام أيوه خاتم عليه جنة يور ولي قال ماله هبوسايا مثلا وقا أسيدي نكتي أمنان بوس هبوساتينيا بجار كلا kita bakal siakan menjadi agar amma gadu bintang ka wana kana turakute tanatu jolle walin de masensise nullen galani nufude yette fashalilu nita tin kabdan wassalamu alaikum salam amma wallaftu yoo taate nama kofalchiifti laaftutti oggulaalan nama kofalchiifti siit nama kofalchiiftu silaa ammoo jabeessinee laallee hammeenya sii rabbi biratti shari'aa islaamaa biratti nama akhlaaqni saadhaa fixraan saadhaa hin dabin biratti ni boonya malee hin koflinu silaa ni boonya malee hin koflinu wanni macsiyaa tadiigaa shari'aa tarabbii wajjii walin nama buuftu naman kofalchiiftu mu'minni macsiyaa takka ogguu dalage akkamitti ilaala akka waan gaarri irra kufeetitti ilaala munaafinni
maasiyaata akka ogguuni fi dalage akka waan tiiticha funyaan irra dabreetti ilaala jecha akkasitti xiqqeessinee laallee maasiyaan aadaa nuu taateeti qaanii ta'us dhabdee dilii ta'us dhabdee fudhannee waan jirruuf nu hofalchiifti silaa nu boochisuu qabdi if duuba ichi deebinee karaan irra dhufne kun maali الخبيثات للخبيثين الطيبون للطيبات أشدي لمنه يا سبحان الله أنجزي تكتك وان كانت يقولني فين كيا وان كان هناسه ندر أبدي أني أنتم ندر أبدوني ندر أبدو في مال في حواسك ينيا خكار في خنكرا إني وان كنا ada godhatee qalbii irratti maxxanfate kunis na yaachisee qomtinis irraana dhiphattee akkaan ta'u dhabeera akkadha jechaadha yaa rabbi waan fokkattuu fokkina siintu mil'isi yaa rabbi allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba yaa subhaanallah yaa ki ilmaan diqaalaa heddummaatee jira baar ilmaan diqaalaatu heddummaatee jira kadik ala babal isajiru sunuhi nui kalau bisa itu boleh dia mana boleh tidak kamu dong nui al khabisat lil khabisina dari olinu dia mana jiran sanma tu al khabisa kunis khabisa خبيث ما خبيث تخنينه مال بلسه شو هذه شو هتي مديره يا الله خبيث ما راول باسوف الزاني لا ينكح إلا زانية تنجي زناه اتقوده اسم سني فودو قبا أكذا شورا غاري خبيثني لا فقوته الطيبون والطيباتينو akam taati kun dhabame jecha bar injiru jecha bar kun dhabame lafa injiru jecha amma akkanumatti kaaneetuma daliilfannee al khabisaatu lil khabisiina rabbiin jee fokkattuun fokkattuun fokkataa fi warri waliin deemee waliin zinaa godhe bas kalaas walitti kennuun ni taha kana jee daliilfatuun ma jira waan ajaa'ibaa tokkoon nu qunname barreessuma dhimma islaamaatiilleedha meeqa fuudha torba fuudheeti lama biran jirtu nika qabdi tashanaffa nika godhate nika godhate ni dhufe ni azanta qoy takkitti tana fitadheeti amma oguu kaanetti dhufne kitaabaan itti qabaaje dhageessani kitaabaan itti qaba mee kitaabni ati qabdu hoo jennaan masnaa wa sulaasa wa rubaa masnaa mee kamitti fassari jenneen lama meek afur sadi meek ورباع أفور ولدي دبلا هنگا خود أسدتي فودون كبجي هنگا خود أسدتي إيه نورا كراتي شيني سكرايسي سچما جرنو بير جرا بيكر شيخ خان الراين كراي شيني كرو كتين أنكراسيفني لما فودا يوفيتن سدي فودا يوفيتن أفور فودا أشتي دابجي شيني كون كرايسي baga hijiban arran kain je sheenines sheekha lamada sheenis ni zakazman nagarais tana ho jennan nimori ran dage esa nimori she mazabur qarasisun dage me kam je sheeni kana abo duguma she zabura kana ja qacam gone kam lakki darasa kasati male kana fidesun sagle nama birati sheekha birati she mazaburi mitika haya fidisen botatti god eenyu darasichi sunu darasicha hime oguu himeessu darasichi huno bukaa dhimtuuti je namicha sheeticha hirrisa waraabe himuu dadhabe jecha kijiban ragaa fageessuudhaaf nama du'e ragaa godhataa baanan sani bakkatti dhabe akkatti nuun falmeet oggutti haasonnee wanna jenne amana jee balleesse jee mirga dubartoota warra jedhamu fi maali warra jedhamu mootummaa kana hundaas guurannee dhufne waan taaneef fuunee seera jala oolchine jecha meemma aayata kana kana daliilfatanii ogguunii fi shan fuudhan maal jechuudha inni kaan shanii akkamta jaartiin shan
tashanaffaadhaa sun akkam taati alkhabiisaatu lilkhabiisiina akka namni tana daliilfatu sheenni tuquunsaa sirriidha niin beeka fokkataa fokkattumatti fokkataa zinaa